Kristos lafee kanii dhiiga dhangala'uu qalbii marii jedhamee gaddaa dhangalaasu. Yoo akka malee ba'anii karaatti hafuu ciisanii sirreerratti hafuu magaraa nu eegee nu tiksee jaalala isaatti eeyyama isaatiin akkuma sagalee isaatiin dubbate bakka jiruudhaa fuuldura waliin qabee sa'aatii kanatti akka sagalateeffannu akka sababeeffannu buddeena jireenyaa akka nyaannuuf kan nuuf eeyyamee nyaatee fayyisaa keenyaa waaqa qulqulluu kaabaa kibbaan baadixaa uumama isaa uumee uumama 22 harmaanii samii teessoo isaa yaamatti maqaan isaa kan galatooniif kan ulfaate dhuunfaa ta'u. Haadha Waaqayyoo kan jedhamte kennaa fannoo jalaa riqicha jireenyaa taatee gara jireenyaatti kan deebistee giiftii keenya qulqulleetti dibiroo maaranii uumaa gaditti uumamtoota walitti maqaan ishee kan galatooniif kan ulfaate dhuunfaa ta'u. Baay'isaaf galiisa keenyatti kan nu eegamu dhalli namaa osoo hin uumamiin Waaqayyo kan nuuf uume ergamoonni hundumti isaanii akka keenyaaf ulfina Waaqayyo isaanii biraatitti maqaan isaanii kan ulfaate dhuunfaa ta'u. Akkasumas ijoollee Addaam kan ta'anii qulqulloonni qajeelonni raajonni tolonni addunyaa kana tuffatanii duukaa Waaqayyoo bu'anii yeroo hundumaa sa'aatii daree guutuu Waaqayyoon kan galateeffatan abboota qulqullootaa hunduma isaanii akka kennaa ulfina Waaqayyo isaanii biraatti isaanis maqaan isaanii kan galatooniif kan ulfaate dhuunfaa ta'u. Jaalatamtoota akka kabajamtoota maatii Waaqayyoon kan jaallatan Waaqayyoon caalchisee kan isin jaallatu fagoorraas dhiyoorraas iddoo kanatti sa'aatii kanatti sagalee Waaqayyoo fudhachuudhaaf jireenya bara baraa dhaggeeffachuudhaaf iddoo kanatti kan walitti qabamtan nagaan isiniin jedhaa maqaa Waaqayyo gooftaa keenya kan isaa Yesuus Kiristoosiin akkam ooltanii akkam dhageessanii akkam turtanii amiin galata jennee akka sagalateeffannuu kan nuuf eeyyame Waaqa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatooniif kan ulfaate dhuunfaa ta'u. Akkasumas haati keenya qulqulleettii dibiroo maaranii maqaan ishee kan galatooniif kan ulfaate dhuunfaa ta'u. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni bara dhumaarra mul'atee jireenya nuuf laate nu gidduutti argamee isa fagaate dhiyeessee isa dhokate immoo nuuf mul'isee an dhaabbadhee isin teessanii lafteettiin qalbeeffannu gurattiin dhaggeeffannu Waaqayyo nuuf keenyaaf haa laatu. Tolee kan nama barsiisu Waaqayyoodha. Waaqayyo gooftaan keenya daqiiqaa muraasa keessatti sagalee isaa akka nu barsiisu fedhaa keenya masa guddaa nuuf haa ta'u. Haati keenya dibiroo maaranii yaa'ii keenyas akka nu eebbistu jaalala ishee isa guddaa nuuf haa ta'u. Tolee kaayyoon barumsa keenyaa jireenya bara baraa fi jireenya bara baraa kan hin taane iddoo lamatti qoonnee addaan baasnee ilaallachaa jireenya bara baraa kan qabu eenyudha? Jireenya immoo biyya lafaa kanarratti hafu eenyudha? Kan isa hordofu kan jedhu ta'a. Wangeela qulqullichi Yohaannis barreesse Yohaannis duraa boqonnaa 1:2 gara dhumaarratti jireenya bara baraa isinitti odeessina jedha. የዘላለም ሕይወት እናወራችኋለን jedhee qulqullichi Yohaannis nutti dubbata jechaadha. Jalqabumarraa kaasnee gaafa laallu qulqulluu Yohaannis duukaa bu'oota keessaa isa tokkodha. Kitaabolee 5 barreessee ergaalee 3 kitaaba wangeela isaa tokkoo fi mul'ata tokkichaa walitti 5 barreessee duukaa bu'oota 12 keessaa immoo jaalallee gooftaa jedhamee nama waamamudha. Nama baay'ee Kiristoositti dhiyaatee Kiristoos irraa waan hedduu barachaa turee fi duukaa bu'oota 12 keessaallee akkasumas qulqulloota biraa caalallee biyya lafaa kanarra taa'ee waa'ee jireenya isa dhokatee ture biyya lafaa kanarratti dhala namaa sammuu dhala namaa jalaa dhokatee kan ture akkamitti akka mul'ate nama barreesse. Akkasumas kakuu haaraa keessatti macaafa raajii jedhamee kan beekamu yookaan immoo mul'ata kan barreesse nama guddaa duukaa bu'aa guddaa tokkummaaf sarummaa Sillaasees lolafitti immoo cina taa'ee galaana bukkee taa'ee nama barreessedha jechaadha. Nama
Waaqayyo jalqaba turuusaa Waaqayyo maal akka ta'e duraa duubaan nama katabe duukaa bu'aa katabe keessaa isa tokkochaa. Kanaaf jireenya bara baraa gaafa jennu maal jechuudha? Jireenyi bara baraa kun addunyaan kun osoo hin uumamin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate addunyaan kun osoo hin uumamin iddoon isiniif qopheesse sanatti akka galtaniif na duukaa bu'aa waan isiniin jedhe dhaga'a. Jireenya bara baraa akka argattaniif uumamni kamiyyuu osoo hin uumamin iddoo isiniif qophaa'e sanatti akka galtaniif nama hordofaa jedhee dubbate sana qulqulluu Yohaannisis hafuura qulqulluutiin gaafa taa'ee ilaalu biyya lafaa kanarra taa'ee wanna samiilee torban irratti mul'atu Waaqayyo qaamaan maqaa fi gochaan sadii akka ta'e waaqummaa isaa yookaan akka eenyummaadhaan immoo tokko akka ta'e nama dubbatee jechaadha. Kanaaf jireenya bara baraa isinitti odeessina. Jireenya bara baraa isinitti lallabna. Duukaa bu'oonnis hojii ergamootaa boqonnaa 4:12 irratti maqaan biraa hin jiru maqaan Yesuus Kiristoos jedhamuun alatti samii kanaa gaditti maqaan fayyina biraa hin jiru. Waan dhageenye waan ijaan argine immoo isinitti lallabuudhaaf duubatti hin deebi'u jedhanii duukaa bu'oonni miila isaa jala taa'anii amma Kiristoos ol ba'utti hojii isaanii eegallechaadha. Amma Kiristoos ol ba'ee hafuura qulqulluu isin jajjabeessu. Mootota durallee akka dhaabbattaniif waan hamaa keessallee dhaabbattanii akka waa'ee koo lallabdan jireenyi bara baraa akkamitti akka argamu jireenyi maal akka ta'e biyya lafaa kanarratti mootota fuulduratti otoo hin sodaatin akkamittiin akka dubbattan humna kan isiniif kennu ibidda keessas yoo barbaaddan galaanarras deemuu yoo barbaaddan qilleensaanis deemuu yoo barbaaddan bubbeedhaanis haa ta'u duumessaan haa ta'u kan isin deemsisu hafuura qulqulluu gaafa isiniif erge waan hundumaa hojjettu jedhee qulqulluu ilma Waaqaa Abbaa akkuma isaanitti dubbate gooftaan erga ol ba'ee booda hafuura sana ergee jechaadha. Hafuura sana ergee jechaadha. Hojii duukaa bu'oota boqonnaa lamatti gaafa laalle namni 136 walitti qabamanii osoo jiranii iddoo tokkotti osoo kadhachaa jiranii maatiin 120 jechaadha. Tokkoon isaaniirra hafuurri qulqulluu bifa ibidda fakkaatuun isaanirra bu'ee akka isaan barsiise jechaadha. Humna akka laate jechaadha. Kanaaf jireenya gaafa jennu jireenyi ni mul'ate jedha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 gaafa dhalli jechaadha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti hiyoot tagallate jedhee erga dubbatee booda dhumarratti immoo የዘላለም ሕይወት እናወራችኋለን. Jireenyi mul'ate kun akka aadaa keenyaatti amma deebiinee yoo ilaalle Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos jireenyadha. Karaanis dhugaanis jireenyis ana dhabee wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 6 irratti isa dubbate sana jireenyi mul'ate kun maali? Jireenyi kun akkamiin namatti mul'ata? Akkamiin uumamatti mul'ata? Waaqayyo akkamittiin uumama isaa uume 22tti mul'ata? Fakkeenyaaf akka aadaa keenyaatti ilaalle ganna gurraacha keessa dabaree gara booqaa birraatti yookiin immoo ifa birraatti baane. Booqaa birraa gaafa jennu dacheen hundumtiyyuu biyya keenya kana yoo ilaalle jechaadha. Biyya keenya keessatti qofaadha. Keelloon kan daraara. Kennaa addaa jechaadha. Addunyaa mararra hin jiru keelloon. Xaafii yoo fudhanne biyya keenya qofaa keessatti kan inni biqilu jechaadha. Wantoonni baay'een akka kennaa addaatti uumamummaa biqilee fakkeenya keelloo yoo fudhanne ji'a fulbaanaa kanaan alatti ji'a biraa keessa hin biqilu. Namni osoo facaasee hin biqilu. Sa'aatii isaa malee mul'atu. Gaara yoo ilaalle dachee hundumaa sulula yoo ilaalle iddoo hundumaa yoo ilaalle biyya keenya keessatti lafti gammadee ifee jira. Waaqayyo uumama hundumatti akkaataa itti of mul'isu qabachaadha. Nama miti waaqatti kan mul'atu. Uumama miti waaqayyotti kan mul'atu. Uumaatu uumamatti mul'ata. Yeroo uumaan uumamatti mul'atu uumamni immoo galateeffata. Fakkeenya guyyaa har'aa yoo ilaalle namni akka aadaa keenyatti gara galaanaa dhaqanii yookaan immoo bakka bishaan jiru keessaa filatanii jechaadha. Iddoo adda addaa jedhamu fakkeenyaaf jechaadha yoo ilaalle biyya keenya keessatti yoo ilaalle bakka adda addaa haroon jira. Haroo keessaa garuu hora Finfinnee
horaa sadii fi malkaa ateetee gurraachuu iddoo garaa garaatti namoonni dhuunfaadhaan irreeffachuu danda'u. Haa ta'u garuu kaabaa kibba bahaa lixa giddu galaa yaa'ee hora Finfinnee dhaqee irreeffata. Kaayyoo mataa isaa danda'e qaba jechaadha. Dhalli namaa akkaataa aadaa isaatiin uumaa isaan galateeffata. Uumamaan uumaa gaaf galateeffata jechaadha. Akkamittiin uumamaan uumaa galateeffata? Uumaan kun immoo akkamittiin uumama isaatti mul'ata? Bona keessa dabarree gaafa bona aduun biyya lafaa rukute sa'aatiin gaafa ga'u immoo roobni dhufa. Gaafa roobni roobe wanti lafa keessa jiru hin biqila. Waaqayyo akkuma seera uumamaa irratti dubbate jechaadha. Karaa Musee dubbate lafti kun akka biqiltuu biqilchitu. Lafti dura duwwaa turte. Biyyi lafaa kun duwwaa kan turte. Callabbaa kan ture. Wanni takka kan irra hin jirre gaafa Waaqayyo ajaje immoo biqiltuun keessa akka biqiltuu ta'e. Biqiltuun sun achi keessaa akka biqilu Waaqayyo ajaje. Biqiltuun achi keessa lafa keessaa bahu kun immoo dhala namaaf soorata ta'e. Dhala namaaf soorata ta'e jechaadha. Kanaaf ganna gurraacha keessa dabarree gaafa gara lagaa deemnee abaaboo qabannee isa daraare qabannee isuma gammade sana jechaadha. Abaaboo gaaf laallu gammadeeti. Waaqayyotti mul'atee Waaqayyo ganna kana guutuutti mul'atee rooba roobsee qilleensa gaariitti akka qilleensa taasisee qilleensatti qilleensa'uun biqiloota mul'achuu Waaqayyoo argisiisa jechaadha. Uumama sana irratti akka mul'atu. Roobni gaafa samii irraa roobu duumessi samii ol laallu kana teessoo Waaqayyootiin gaditti kan ija keenyaan arginu kana Waaqayyo duumessi akka walitti dhufu taasise gaafa duumessi suni rooba gaafa roobsu itti roobee biqilee sa'aatii immoo hin daraare. Uumama biyya lafaa kanarra jirutti ganna keessaa Waaqayyo itti mul'ateera isaanitti. Biqiluu isaa arginee hin guddatee hin daraare. Gaafa amma daraaru kana immoo nummoo hin argine jechaadha. Uumama irratti akkamitti akka Waaqayyo mul'ate. Uumamni biyya lafaa kanarra jiru hundumtiyyuu dhala namaatiin alatti jireenya qaba hin jiraata. Lubbuu isaa qabaatu lubbuu isaa qabu biyya lafaa kanarra kan jiru hin jiraata. Gaafa jiraatee hamma inni jiraatu Waaqayyo beeka sana booda immoo hin darba. Keelloon daraare kun erga daraaree booda gaafa aduun itti bahe hin toolaqa. Hin basabbasaa firee isaa ammas lafa keessatti buusee hin darbachaa. Jireenya isaa achumatti dhaabbate jechaadha. Jireenya biraa maal godhaa? Waggaa kana gaafa roobni immoo itti roobe daganaa biqilee ka'a jechaadha. Jireenyi gara keenyatti immoo gaafa dhufne dhala namaatiif jireenya kan laate qulqulluun Phaawulos yeroo dheeraadhaaf dhala namaarraa kan dhokate jireenya bara baraa kan namaaf laatu sammuu dhala namaatiin ol ta'ee dhala namaa jalaa dhokatee kan ture Waaqayyo gooftaan Iyyasuus Kiristoos dubartii irraa dhalate dubroo Maariyaam irraa dhalate jireenya ta'ee dhala namaa hundumaatti biyya lafaa kanarratti addunyaa irratti mul'ate. Iyyasuus Kiristoos jireenya ta'u, Iyyasuus Kiristoos nageenya ta'u, Iyyasuus Kiristoos boqonnaa ta'u akka inni dhalateen namoota muraasaaf gale. Namoota baay'eef garuu hin galle. Namoota baay'eef hin galle. Saduuqonni warra du'aan booda jireenyi hin jiru jedhani. Fariisonnis isarratti ka'anii namoonni hedduun garee uumanii jireenya biyya lafaa kanarratti mul'ate. Namni dukkana keessa kan ture waggaa 5,500 dukkana keessa namoota turan kanaaf jireenyi kanaan kaabate nageenyi kanaan kaabate boqonnaa warra dhabanii gaafa jireenyi anadhaa sin fayyisuuf an biyya lafaa dhufe. Waaqayyo gooftaan Iyyasuus Kiristoos ulfina abbaa isaa wajjin wal qixa ta'e osoo qabu, ulfina hafuura qulqulluu wajjin wal qixa ta'e osoo qabu garuu dhala namaa jaallachuudhaan isaatiin dhala namaatiif ulfina kennuudhaaf ijoollee addaamiitiif ulfina kennuudhaaf akka badanitti akka hin hafne jireenyi ganama Waaqayyo kabajee isaan uume isaaniif laate sun akka isaan jalaa badee hin hafne seera uumamaa irratti boqonnaa irratti dhala keerraan dhalattee si fayyisa jedhee akkuma dubbate mataa isaa of gadi qabee amala qabu sana waaqa ta'ee osoo jiruu isa sana dhiisee jedha. Kabaja isaallee ergamoota gaditti of laalchisee
Gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa dhufe. Gaafa dhufu ergamoonni hin beekan ture. Namni kamiyyuu hin beeku. Gaafa dhufee garuu jalqaba of mul'isu dubree maaramitti mul'isichaa. Ergamoonni hin beekan. Uumamni kamiyyuu hin beeku. Calqaba garuu dhala namaatti kan mul'ate keessa dubroo maaramitti mul'isichaa. Ergamoonni kan sodaatan, ergamoonni kan ergamaniif Isaayyaas boqonnaa 6:2 ergamoonni Waaqayyoo yeroo hunduma sa'aatii hunduma dhaabbatanii qulqulluu jedhanii kan galateeffatan koochoo warreen qaban koochoo isaanii lamaan fuula isaanii koochoo isaanii lamaan miila isaanii kan haguugan koochoo isaanii lamaan immoo kan balali'an kana jechuun miila isaanii lama kan dhoksataniif koochoo isaanii lamaan miila isaanii kan dhoksan fuula Waaqayyoo dhaabbachuu akka hin dandeenye ija isaanii kan haguugan Waaqayyoon ilaaluu akka hin dandeenye gaafa ibsu Isaayyaas ergamoonni illee irratti siquu kan hin dandeenye dursee Waaqayyo maaramitti of mul'ise jechaadha. Maaramitti erga of mul'isee booda isheenis akkaataa ergamichi dhufee isheetti hime sanaan gammachuutti hime sanaan jireenyi bara baraa karaa ishee dhala namaatiif akka deebi'u gaafa itti isheenis of gadi qabuumsaan jireenyi sun akka gara ishee seenee karaa ishee keessa seeruma uumamaa duudhaa sana safuu ganamaa sana kabajee eegee akkamitti akka ishee irraa dhalatee garaa ishee keessa ji'a 950 hundumaa hafuura qulqulluun gaafa guutamte hundumaa barattu akkuma jecha keenyaaf haa ta'u jettee jireenyichi sun dubroo maaramii garaa ishee keessa bulee jira. Galanni bullinni guddaa Waaqayyooti. Ameen. Jireenyi dubroo maaramii garaa ishee keessa bule sun seera eegee safuu eegee duudhaa eegee gaafa guyyaan ga'u hin deechi. Haalli deemsa ishees ajaa'iba. Iddoon itti isheen deesses ajaa'iba. Mootii ta'ee osoo jiru, waaqa ta'ee osoo jiru alatti bakkee loon itti okaa nyaatanitti bakkee loon tiksitoonni tiksanitti achitti dhalatte jira. Kanaaf jireenyichi bara baraa kun inni dhala namaatti himamu kun gooftaan Yesuus Kiristoos maabara keessanii yookaan immoo xoofoo keessanii guyyaa immoo inni gooftaan Yesuus Kiristoos jireenyi bara baraa kun namoota baay'eedhaaf gaafa Kiristoos fannoo irratti ol ba'ee fannifamu gaafa aduun ifa ishee dhorkattu jechaadha. Gaafa jiinis diimatti gaafa urjiileen samii irraa bu'an inni du'ee boolla keessa jiru awwaala keessaa ka'ee gaafa dhufu awwaala keessaa warri du'anii gaafa sana ka'an warra qulqulloota warra raajota keessaa warra jalloota warri qaabsana ka'e jechaadha. Waan hundumti sun gaafa ta'u dhugumaan ilmi ilma Waaqayyooti jedhanii amanuu jalqaban jechaadha. Dhuguma inni ilma Waaqayyooti. Gaafa inni immoo du'ee du'a barbadeessee ka'u homaa isa dhorkuu hin dandeenye akkuma kaleessa isaan faana turetti qaama isaa fayyaa, fuula isaa fayyaa, guutummaa qaama isaa fayyaa yeroo dhufee isaan gidduu dhaabbatu, yeroo isaan faana deemu, yeroo isaan faana nyaatu dhugumaan namni du'ee akka achi hin nafne jireenya bara baraa akka argatu amana jechaadha. Kanaaf duukaa bu'oonnis kan dubbatan kana biyya lafaa kana irratti jireenyi kun immoo akkamiin argachuu dandeenya? Waaqayyo akkamitti immoo nutti mul'ata jennee deebinee of ilaaluu qabna jechaadha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1 gaafa ilaalle jireenyi ana keessa jira jennee haasa'uuf wanni ulaagaan nuti nurraa eegamu jira jechaadha tokkoon keenya. Jireenyi na keessa jira jennee gaafa haasa'uuf yoo dhugaarraa maquu baanne, yoo haqarraa maquu baanne, daandii gara jireenyaatti nama geessu sanarraa yoo maqne, yoo nu yakkamtootadha, cubbamootadha, yaa Waaqayyo nuuf dhiise nutti mul'atu jennechaadha. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos har'as nu fayyisuudhaaf gara jireenyaatti nu waamuudhaaf tokkoon keenyatti karaa adda addaa nutti mul'ata jechaadha. Karaa itti barsiisaa qixxeessaatti mul'atu qaba, karaa itti anatti mul'atu qaba, karaa itti figireetti mul'atu qaba jechaadha. Uumama isaa hundumatti karaa itti mul'atu qaba. Kanaaf jireenyi biyya lafaa kanarratti dhaabbatu jira. Lallabarratti akkuma dubbatame
uumamni hundumtiyyuu gaafa du'an lubbuun isaanii sumatti kan dhala namaa garuu ol baati. Lubbuun sun iddoo dhufte. Lubbuun sun Waaqayyo biyyoo lafaarraa hojjetee gaafa hafuuratti baafatu jedhu hafuura waaqaa jechaadha. Hafuurri waaqaa yommuu ammaa hin badu. Kanaafidha warri kaan kan isaan ta'an. Tolcheetuma gooftaan Iyyasuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra deddeebi'ee ajaa'ibsiifachaa turanidha. Daa'ima ta'ee yeroo biyya lafaa kanarra deemu dhoqqee lafaa fuudhee biyyoo lafarraa fuudhee walitti qabee simbirroo fa'aa bullaallaa fa'aa waan hundumaa hojjechaa ture. Ajaa'ibsiifachaa turanidha. Namoonni isa faana turan. Namoonni inni jireenya akka ta'e laphee isaanii cabsanii isa duukaa bu'an jechaadha. Bara sana qofa osoo hin taane haadhas namni laphee isaa gaafa cabse of gaafa gad deebise gaafa ajajamee Waaqayyoof ajajame Waaqayyo waan inni isatti mul'annee hin jechaadha. Kanaaf nuti hundi keenya faarfataa haa ta'u, lallabaa haa ta'u, baabbaasiis haa ta'u, bara kana keessatti kan badeeyyuu kanadha. Waaqayyo kanaaf nu jalaa dhokate. So Waaqayyo nu jalaa dhokachuu baatee biyyi keenya akkas hin taatu. Addunyaan akkas hin taatu. Osoo Waaqayyo nu mul'ate, osoo Waaqayyo jireenya isaa nuuf kenne biyyi keenya akkas hin taatu. Maaliif akkas ta'e immoo? Waaqayyo nu jalaa dhokatee jecha. Maaltu nu jalaa Waaqayyoon dhokachiise? Cubbuu nu gidduuf Waaqa gidduu. Tokkoon keenya osoo isa sana laalle gara Waaqayyoo boonyee Waaqayyo nutti mul'ata. Waaqayyo akka nutti mul'atuuf nuti dursinee immoo hojii Waaqayyo ittiin nutti mul'atan hojjechuu qabna. Kanaaf akkuma Waaqayyoof gad deebisetti, akkuma Waaqayyo duukaa bu'oota isaa taa'ee isaan taa'anii inni immoo ka'e miila isaanii dhiqe sanatti barsiisonni lallabdoonni yeroo ammaa kana of gad deebisuu qabu. Jireenyichi sun akka nu mul'atu. Nagaan sun nagaan isiniif haa ta'u akkuma nuun jedhe nurrattis nagaan akka maatii keenya irratti biyya keenya irratti addunyaa irratti nagaan akka dhufuu fi tokkoon mana amantaa keessa jirru hundi Phaaphaasiidhaa hanga amantootaatti jecha nagaa barbaaduu qabna. Ajajamuu qabna jecha Waaqayyoof ajajamuudha. Namni gaafa namaaf ajajame Waaqayyoof ajajama. Namni gaafa of gad deebise Waaqayyo karaa nama sanaa mul'ata jecha. Kan addunyaan ol kaastu Waaqayyo bira jiru. Kan addunyaan tuffattu immoo Waaqayyo bira jira. Kanaaf Waaqayyo akkaataa hojii keenyaatu murteessa. Waaqayyo akkamitti mul'atu. Waaqayyo addunyaatti akka mul'atu jecha. Kanaaf jireenyichi inni qulqulluun Phaawulos sammuu namaa jalaa dhokatee kan ture bara baraatiif dhokatee kan ture sun jireenyi ni mul'ate. Fayyisaan biyya lafaa ni mul'ate jedhu akkamittiin akka nutti mul'atu immoo lafa nuu kaa'achaa wangeelii cubburraa fagaachuu qabna. Osoo yakkamaa taanee cubbamaa taanee jirru jedhe Yohaannis ergaa masaa kanarratti. Yoo ani cubbamaa miti jenne of sobna Waaqa miti. Yakka hojjechaa, badii hojjechaa, hamaa hojjechaa nuti ifa keessa deddeebi'aa jirra yoo jettan lakkii isin dukkana keessa deddeebi'aa jirtu. Namni dukkana keessa akka deddeebi'uufis kan isa godhu hojii isaati. Namni ifa keessa akka deddeebi'uufis kan isa taasisu hojuma keenya. Kanaaf jireenya mul'ate kan jireenya bara baraati gooftaan Iyyasuus Kiristoos bara baraan yeroo hundumaa jechaadha. Maqaa isaanii immoo walitti qabamnee yeroo deemnu yeroo ta'e yeroo hojjennu waa'ee jireenya keenyaa waa'ee jireenyichaa yaaduu qabna jechaadha. Kanaaf jireenya isinitti odeessina, jireenya bara baraa isinitti odeessina. Jireenyi bara baraa kan itti odeeffamu dhala namaa qofattidha. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos jireenyadha. Jireenyichi sun immoo kan itti lallabamu sodaa tokko malee lallabna, waan dhageenyeef waan argine addunyaa kanarratti lallabna. Addunyaa kanarratti lafti waa'ee itti Iyyasuus Kiristoos hin lallabamne jiraa? Jiraa? Hin jiru. Lafni itti sagalee Waaqayyoo itti lallabamne, waa'een Kiristoos itti lallabamne hin jiru. Garuu laphee keenya irratti hin fudhanne. Amma yeroo baay'ee waan kiristaana taane ortodoksii taaneef mootummaa Waaqayyoo waan dhaannu nutti fakkaata. Anis namoonni baay'ee jechaadha. Garuu waan fannoo hidhatee miti mootummaa Waaqayyoo kan dhaala. Waan anna xalaafadhee miti mootummaa Waaqayyoo kan dhaala. Mootummaa Waaqayyoo kan akkan dhaalu kan na taasisu ulaagaa fakkeenyaaf namni tokko gaafa hojii qacaramuuf jedhu ulaagaa qaba. Miti yookaan gireediidhaanidha. Biloo godhu.
Gireedii sana yoo guute hin darbu. Gireedii sana erga guutee immoo lamaa olitti yoo jedhame lamaa ol yoo qabaate dorgomuu dhaqa jechaadha. Gaafa dorgomuu dhaqe gaaffii dhiyaata. Gaaffii sana deebii deebisa. Erga deebii deebisee immoo waajjira itti qacarame sana keessatti immoo dambii mataa isaa danda'e qaba. Dambii sana eegeetu jechaadha. Yoo dambii sana inni dhaabbata sana keessaa ba'amoo hin ba'u? Hin ba'a. Fakkeenya baankii yoo fudhanne namni baankii qacaramu seera mataa isaanii danda'e qaba. Baankii hojjetaan baankii tokko akkamitti akka beekamu hojjettoota warra biraarraa qaba. Dhaabbata barbaade haa ta'u. Kanaaf nus ortodoksii keessa taa'uu qofa osoo hin taane fannoo hidhachuu qofa osoo hin taane dursinee fannoo isaa alatti mul'atu kana keessa keenyatti immoo barreessuu qabna jechaadha. Keessa keenyatti fudhachuu qabna jechaadha. Erga isa fudhannee booda erga isa sana hordofne erga sana hojiitti jijjiirree booda jireenyichi bara baraa sun onurratti mo'ee jiraata jechaadha. Jireenyi bara baraa sun immoo Kiristoosidha waan biraa miti. Jireenyi mul'ate sunis immoo Kiristoosidha. Kanaaf akkuma qulqulluun Phaawulos jedhe Kiristoos fuula keenya duratti fannifamee osoo jiru akka ta'e hin arginee fi maaltu qoricha isinitti godhe? Maaltu muraa isinitti godhe? Ilaala. Iyesuus Kiristoos Israa'el keessatti fannifame gaafa jedhamu addunyaa kana hundumaaf fannifame. Namoonni har'as Kiristoosiin fannisan jiru. Namoonni har'as immoo Kiristoosiin akkuma yeroo sana namoonni baay'een duukaa isaa deemanii bo'aa turan. Namoonni baay'een immoo sareebaa turan. Namoonni baay'een isa reebanii isa fannisan. Har'as namoonni baay'een dhiira keessas dubara keessas kan Kiristoosiin bo'an jiru. Yaadatanii jira. Bara baraan sammuu dhala namaa keessaa fannifamuun Kiristoosiin baduu jira. Warreen yeroo sana Kiristoosiin fannisan ijoollee isaanii warreen ta'an har'as warreen Kiristoosiin fannisan jiru. Garuu nuti immoo erga isa duukaa buunee erga maqaa isaa walitti qabamnee hundumarra caala immoo maqaa fayyisaa addunyaatti walitti qabamuutu waan salphaa miti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos walitti qabamuutu waan salphaa miti. Maqaa Amaanu'eel jedhamuun walitti qabamuutu waan salphaa miti. Namoonni baay'een Gabreeliidhaan maabara kan jiru, Mikaa'ilaan kan dhugan jiru, Maaramni kan dhugan akkuma akkasaatti jechaadha. Garuu kan hundumarra caalu immoo maqaa Waaqaatiin walitti qabamu jechuun maqaa Kiristoos walitti qabamuun immoo hundumarra caala. Taansee immoo maqaa dubroo Maaramiiti. Wanni hundumtuu sadarkaa waan qabuuf jechaadha. Sadarkaa waan qabuuf jechaadha. Kanaaf maqaa Kiristoosiin walitti qabamnee waan Kiristoos nurraa barbaadu. Iyesuus Kiristoos fayyisaa addunyaa erga ta'e jireenya addanuuf ta'e jireenya sana immoo akkamitti akka argannu macaafa qulqulluurraa ilaallee barsiisota nu barsiisanirraa waan dhageenyarra jechaadha. Jireenya sana gara qe'ee keenyaatti, gara mana keenyaatti, gara maatii keenyaatti, gara biyya keenyaatti galchuu qabna jechaadha. Isinitti dheeressee Waaqayyo gooftaan keenya isa baranneen firii 30 firii 60 dhibba guutee mootummaas akka dhaabbata masa guddaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo immoo biyya keenya kana maal keessa akka jirtu beekna. Biyya kanaaf nagaa kan laatu yoo Waaqayyo keenya qofaadha. Kanaa mala abbaan barbaade otoo muummicha ministeeraa ta'e nagaa fiduu hin danda'u. Fiduu danda'a? Hin danda'u. Abiyyi sin komatiina. Warra bosonaa sin komatiina. Warra biyya bulchuu sin komatiina. Hojiidhuma keenyatu obboleessa keenya garaa nutti jabeesse. Hojuma keenyatu jechaadha. Maaliif milishaa mammoorraa ta'e ollaama keessanii garuu gadi beeksisa maree so firuma dhiigaatiin illee jechaadha. Karaa fooniitiin illee namni walii ilaan jiru. Kanaaf lapheen namaa akka jabaatu kan godhe Waaqayyo. Namni akka walitti jabaatu jechaadha. Waaqayyo immoo maaliif godhe? Sababii hojii keenyaati malee Waaqa kadhachuudha malee namatti iyyuu kuma qabu jechaadha. Sa'aatii kana argineerra kaa siyaasa ebeluutu sirrii mootii jennee lafa kaa'aa ture waggootii lama sadan darban keessa. Kan ebeluu wayya tureen kan hundumaa arginee waan argina. Argineerra kan hundumaa. Garuu amma eenyu bira jira nagaan? Nagaan eenyuun nuu kennuu danda'a? Eenyutu nagaa biyya keenyaaf deebisuu danda'a? Waaqayyo qofaadha. Waaqayyo qofaadha. Kanaaf immoo nageenya kanaaf immoo paappaasii qofa eeguu qabnu jechaadha. Qeesii qofa eeguu qabnu jechaadha. Kadhannaa hundumti keenya kadhachuu qabna jechaadha. Kanaaf biyya keenya kanaaf Waaqayyo araara isaan akkamitti mul'atu? Dhiifama isaan akkamitti mul'atu? Lafa deemu, dhuma deemu natti waaqaa jechuudha.
Kanaaf waanuma macaafa qulqulluu fayyadudha. Baraka kumoo fakkii yoo ilaalle namni akkamitti akka dhumaa ture akkamitti wal fixaa ture gaafa Waaqayyo irraa deebi'e. Bishaan balleessaa olaalle ko fuula Waaqaa biratti namni waan badii godhe Waaqayyo addunyaa kanarra nama jiru hundumaa balleesse miti. Akkas miti lubbuu nama saddeetii hambise. Amma nda'uun bara diimamaa keessa jirraa malee bara sana waan akka amma bara kana hojjetamaa jiru irratti fakkaatu bara. Namni safuu cabse, duudhaa cabse, duudhaan aadaas badee, safuun aadaas badee, safuun amantaas badee, duudhaan amantaas badee. Kanaafuu namni arrabaani malee lapheedhaan miti waliin jaallatu. Yeroo ammaa kana arrabaanii odeessa malee namni laphee isaatiin jibba walii lafa kaa'achaa wangeeluma irra jira. Namoonni baay'een arraba isaaniitiin milaasaachoo inda qibee ilasallisaan jedha qulqulluun Daawit. Libbaachoo fi afaatiin yaassi ba'a. Hammeenya yaada. Lapheen isaanii hammeenya yaada. Arrabni isaanii immoo akka dhadhaa lallaafaadha. So isa kanan immoo maal gochuu qabna? Amma Waaqayyoon nuuf ibseetti. Amma Waaqayyoon nutti mul'atetti. Waaqayyoon kadhachuu. Ogummaa isaa, hubannaa isaa akka nuuf laatu akkamittiin bara kana jala akka dabalachaa. Gara mana keetti galiitii balbala kee cufadhuuti. Bara kana jala dabarte kanatti Isaayyaas boqonnaa 26 mana kee cufadhu jechuun arraba keenya cufachuu qabna jechaadha. Bara kana amma akkuma Oromoon baraaf murtuttee maal godhanii darbu? Yaadii darbuudha. Baraaf murtuttee nama nu barbaachisa jechaadha. Maali? Siyaasa namaa ta'uu dhiisudha. Siyaasa mootummaa biyya bulchuu fi isa mormuu waliin dorgomsiisuu dhiisnee callumallee dhiisu. Waaqayyo nagaa nuuf dhiisnee waaqa jechuudha. Arraba keenya jechuun mana keenya jechuun laphee keenya yoo eegganne taane rakkisaadha jechaadha. Kanaafuu Waaqayyoon kadhannee waan immoo nageenyas akka biyya keenyaaf ergu. Dubbii namaas dhaga'uun jechaadha. Monokseen tokko ka'ee waan baay'ee haasa'aa ture. Beekna kanan jechaadha. Monokseen bara 2015 kanatti bara 2014tti nagaan hin bu'aadhanii lallabaan ture. Bal'inaa kan jedhamu waldaa Pirotestaantii keessaa bara 2014 matseeticha argeera. Ayyaana gannaa booda dhalachuu ayyaana qilee booda nageenyi hin bu'a jedhee matseetiin raabsamaa ture. Hin argine an argeera ofii kiyyaa jechaadha. Garuu nageenya gammaa bu'eera. Hinduu ittuu caalee jechaadha. Warreen akkasii maanni warra raajota sooftuu waaqayyoo jedhu jechaadha. Mana amantaa keenya keessaas namoonni baay'itaawii dhabiin jedhanii waan baay'ee barreessanii jechaadha. Iitamaaraan kan jedhamu tokko beektu mee? Isheen amma dheengadda kitaaba tokko rakkiilootti arginu ture. Baay'ee waa'uma ishee jechaadha. Waa'ee warra Tigraay kana dubbattee akkamitti akka sababii cubbuu isaaniitiif isaan balleessuuf waaqayyo. Maal isaan kophaatti godhu? Isaan kophaatti cubbuu hojjetan nuti hin hojjenne. Oromoon hin hojjenne, Amaarri hin hojjenne, Guraageen hin hojjenne, hundi hojjeteera. Wantoota baay'ee jira jechaadha. Amma sa'aatii kana kitaaba godhanii gaafa isaan nama jiru. Waa'ee nama jiru gaafa isaan baay'ee ulfaatachaa dhaloonni hin barachaa. Warra afaan Amaariffaa beekanii dubbisanii kitaaba sana dubbisan amma ishee akka waaqaatti ilaalaa jiru jechaadha. Kun maanni amantaa keenya balleessa jechuudha. Amantaan keenya akka isheen baddu maqaan akka badu akka namni biraa halagaan warri alaa irratti dubbatan kan godhu uummata. So namoota akkasii dhaga'uu miti. Raajiin takka illee hin jiru. Raajiin jira, raajiin haaraa homtuu hin jiru. Macaafni qulqulluu homaa. Macaafa Yohaannis irratti ergaa isaa irrattis inda'uun manfasiin badambi marmiru jedha. Hafuura sirriitti maal godhaa? Qoradhaa jedha. Sirriitti qoraa ilaala. Hafuurichi waaqa biraa dhufee fi waaqa biraa dhufee. Hojii seexan hojjetu immoo hin beeku. Ibidda iyyuu samii irraa yaasuu danda'a miti. Warra beekama maqdasee mana qulqullummaa keessa jiran iyyuu hin dogoggorsiisa. Ergamoota samiillee maal gochuudhaaf yaala? Seexanichi dogoggorsiisuuf yaalaadha. Kanaaf inni irra guddaa irra caalu garuu maalidhaa? Kadhachuuf waaqayyotti boorachaa. Waaqayyo gooftaan keenya jireenya bara baraa yeroo hundumaa osoo foonii lubbuun keenya gargar hin baane nutti mul'isee mootummaa isaa akka hudhaachisu fedhaa fi eegusa guddaa nu baatu. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa fedhaa fi eegusa guddaa nu baatu. Bataskaanas immoo akka nu geessu addunyaa kana irratti isheen jirtu mana kiristaanaa gaafa jennu kiristaanotadha. Kiristaanota addunyaa kana irra jiran mallee waaqayyo akka nu eegu fedhaa fi eegusa guddaa nu baatu. Galanni waaqayyo baatu. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo Waaqni keenya
fayyisaan keenya qorichi keenya ilmi waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Yesuus maqaan isaa kan galateeffame kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Obboleessa keenya sagalee waaqayyoo kan nu barsiise sagalee jireenyaa isaa dhageessisuu mootummaa isaa taasisuu sagalee jireenyaa isaa dhageessisuu dhaabbii mootummaa isaa taasisuu nutis hundumti keenya iyyuu sagalee kana kan dhageenye kan ittiin bannu otoo hin taane kan ittiin jiraannu kan ittiin kufnu otoo hin taane bakka kufne kan ittiin kaanu kan ittiin gara si'ooliitti imallu otoo hin taane kan ittiin gara jireenya bara baraa mootummaa waaqayyootti imallu tolaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Sagalee dhageenye kanaaf firii gaarii argamsiisnee har'a mana isaa keessa sagalateeffachaa jiraannee dhufaatii isaa lamaffaatti immoo jireenya bara baraa argachuudhaatiif warra kaadhimamanitti akka nu dabalu fayyama waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Kanaaf iyyuu akkuma obboleessi keenya amma mata duree godhachuudhaatiin nu barsiise jechaadha. Ibsaan keenya jireenya bara baraa waa'ee jireenyaa waa'ee mootummaa waaqayyoodha. Isinitti dubbannaa isinitti lallabna akkuma jedhame nutis bakka kanatti walitti qabamuun keenya jireenya bara baraa sagalee jireenyaa dhaga'uudhaafidha mitiire. Utuu sagalee waa'ee addunyaa ta'eetii waa'ee badiisaa ta'eetii waa'ee jireenya addunyaa kanaatu ta'e addunyaa keessaa yoo hin dhageenye jechaadha. Garuu kaayyoo godhannee iddoo kana dhufuun keenya sagalee maalii dhaga'uudhaafidha? Sagalee waaqayyoo sagalee jireenyaa dhaga'uudhaafidha. Ammas waaqayyoo waaqni keenya gurri keenya sagalee isaa akkuma dhageesse jireenya bara baraa dhufaatii isaa lammaffaatti isin mootummaa abbaa kootii isan bannetti dhaqaatii galaa jedhee sagalee abdii kana akka nu dhageessisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa kun guyyaa ayyaanota dirribiidha jechaadha. Guyyaa har'aa tokko guyyaa itti dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fooniin guyyaa itti yaadannudha. Lammaffaa immoo qulqulluu abbaa keenya Yohaannis abbaa wangeelaa guyyaa itti isa yaadannu guyyaa yaadannoo isaati jechaadha. Guyyaan har'aa akkuma kana immoo wareegamtoota keessaatii tokko kan taate wareegamtuu Arseemaa guyyaa itti yaadannudha jechaadha. Guyyaa har'aa guyyaa isheen itti Kiristoosiif jecha seefiidhaan mormi ishee itti citedha jechaadha guyyaan kuni. Kanaaf guyyaan har'aa guyyaa ayyaanota hedduu kan of keessaatii qabudha jechaadha. Waaqayyo waaqni keenya araarsummaa qulqullicha Yohaannis akkasuma wareegamtuu Arseemaatiin akka nu yaadatu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Biyya keenyaaf nagaa jaalala tokkummaa akka nuuf kennu eeyyama waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Ni diyaadha galanni keenya ulfi